kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education Multimedia kun barumsa afaan Oromootiin isinii dabarsinu barumsa maatii boqonnaa 3 grade 11 unit coordinate geometry isinii qabannee dhufnee jirra. Gaafii kan waliin laallotaa yoonii fi haarawaa taatan subscribe godhaa, yoonii fi immoo maatii keenya kattaa taate akka saayiban keessan bira ga'u like godhaa, TV keessan immoo share godhaa fi isiniin jecha karaa nootii takka immoo isin adda baastan ta'a. Gaafii bichaa waliin haalallu nootii takka immoo kan isin ibsinu taatan dhiisuun taane isin laala. Gaafii boqonnaa kana dafneef inni akka intiraansii boqonnaa kanaatis dalaynu kan kana gaddabareessanii dalayna yoo yeroo qabaannee isin jecha kala gaafii adeemnu. Straight line. Any 2 points is determined. Any 2 points is determined. Straight line. If P of x1, y1 and the q of x2, y2 are points on a line with x1 is different from x2. P x1 if y1 ida yoo kataa'u taate, q namoo x2 fi y2 da yoo kataa'u taate, kana boodarra straight line wanti kana yeroo ni fi barreessinu maal goona y is equals to m into x minus x1 plus y1. Y into no asirratti isinii kan barreessu ta'a. Y is equals to m into x minus x1 into plus y1 kan ta'u ta'a jechuudha. Walumaa galatti kan hammattoo keessa jiru kana m kan bakka buustaniif ta'a. Kan hammattoo keessa jiru kana jechuudha. Kana m bakka buustanii m kun akkuma kenname asirratti kana bakka m kana yeroo buustan isinii dhufaa jechuudha. M is equals to m jechuun slope dha. Y2 minus y1 over x2 minus x1 is slope of the line ja. If x1 and x2 is equal, the line is vertical and its equation is given by x1 is equals to x2. Lakkoomsi as jalatti kan namu kun x1 fi x2 yoo kan wal qixa ta'u taate vertical line ta'a jechuu sararri wanti isaa vertical line ta'a jechuu. Akkana yoonii fi graafii yeroo kaasna yoo agartan taate akkana bakka kana yoo akkana kan ta'u taate sambodarra wanni kun akkana jira. Vertical line yoo feene asiin dhoosna, yoo feene asii yoo kan dhoosnu taate yeroo bakka tana laallu x bakka tanaan meeqa x bakka tanaan yeroo akkana goone asirratti ka x fi ka y yoo kan laallu taate tokkuma ta'a jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf bakki tun 2 yoo taate kun 3 yoo kan ta'u taate maal jennaan 2,3 jennaan jechuudha. Asittis yoo kan dhufnu taate bakki tun osoo 2 taate 2,2 jennaan. Sambodarra x ka kanaatii fi kan kanaatis wal qixaa jechuudha. Kanaafuu maal ta'a jechuudha sambodarra vertical line ergatee boodara x1 x2 the case has no slope. Why? Because x1 and x2 is equal. There is undefined equation of the no slope is undefined because x1 and x2 is equal. The product of the slopes of two lines L1 and L2 is minus 1. The two lines are what? Perpendicular. The slope of M1 times M2 is equals to minus 1. You can akkanutaate equation in sun perpendicular ida jechuudha. If equation of a line is given by y is equals to mx plus b, then m is slope if the line and the b is y intercept. B is y intercept. Akkuma perpendicular dubbanneen parallel yoo kan fudhannu taate if the product of the slope of the slope is L1 and L2 is equal, the two lines are parallel. L1 m or L1 equal to M2 is parallel. Akkana jechuudha. Gaafiin asii gadi sana yeroo laallu find the equation of a line. Find the equation of a line passes through point minus 3, 2 and 4, 7. Identify its slope. Maal barbaadda equation of a line barbaadda. Equation of a line kan barbaaddu kana jalqaba wanni ati barbaadu qabdu maali slope barbaadda. Slope is equals to m is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1 equals to y2 maali y2 kana. Y2 kan ergate maalirraa equationiin jalqaba erga kanneen boodarra pointii tanaa fi pointii tanarraa kan jalqabarra jiru x dha. Kan lammaffaa immoo y dha. Kanaafuu y lammaffaa kana 7 asirratti immoo 2 irrisuu 2 irra kun 4 irrisuu fi irrisuun ida'uu wal gootuuf jecha akkana goona. Samboodarra minus 3 erga goone boodarra wal qixanii ta'a meeqa ta'a? Kun meeqa ta'a? 5 ta'a. Kun meeqa ta'a? 7 ta'a jechuudha. 7 ta'a. Kanaafuu m is equals to 5 over 7 nu dhufe jechuudha. 5 over 7 erga dhufe boodarra ammoo wanta kana akkam goona? Wanta kana equation of a line yoo kaasnu y kana isin yaa godhu y is equals to m into x minus x1 plus
y1 jennee kan keenyu ta'a. San boodarraa immoo foormulaa kana fayyadamuu qabna jechuudha. Kunoo hojii dalaginaa akkana ilaallu. Y equal to 5 over 7 into x minus x1 minus 3 plus wal godha 3 plus 2 y equal to kana yoo combine taate 5x over 7 plus kana yoo combine taate 15 over 7 plus 2 ta'a jechuudha. 15 over 7 plus 2 ta'a. San boodarra kana 5x ni qabna. 5x ni qabna. Kun ammoo waliin qixxaannee nambarii kana wal qixxeessuudhaaf over 1 qaba. San boodarra 7 divided by 1 is 7. 7 times 2 is 14. 14 14 ta'a. 14 fi 15 walitti daanee meeqa ta'a? 29 ta'a jechuudha. Y is equals to innaan 5x over 7 plus 29 over 7 jennee keenya jechuudha. Himicha kana immoo equation of a line kana gama biraatiin another way karaa biraatiin yeroo keenyu akkana kan keenyu ta'a jechuudha. Karaa biraatiin y sub y equal to 5x plus 29. Kunis tokkuma equation tokko another way dhaan ammas sub y equal to sub y minus 5x minus ida. Kun hin jirtu minus ida. Kan isin yaa godhu minus 5x equal to 29. Kunis sanuma jechuudha. Angle between akkuma agartan san dhufaa jechuudha. Angle between two lines on the coordinate plane. Angle lama si kanname isaan jidduu coordinate plane kana yeroo barbaaddu akkami barbaaddaa jaa kanas wajji kan laallu ta'a jechuudha. The angle alpha measured from the positive x-axis to a line is counter clockwise. Ni naannaa jechuudha. Akkanatti kan naannoo ta'a. Yeroo clockwise kana irratti yeroo laaltan wantichi akkana yeroo akkana laalee naannoo akkana yeroo naannee himichis la positive ture. Himichis la positive kana yeroo laallu clockwise ida jechuudha. Yeroo isin akkana naannoo immoo anti clockwise ida jechuudha. Grade 10 unit 3 or 4 jira jechuudha kuni. Waa'ee kanaa irratti kanaanis wal qabate ni ilaalla jechuudha. Clockwise direction is called maal jama angle of inclination. Angle of inclination on the line jama jechuudha. Example tu kana ilaallu. If the angle of inclination line is 120 then the slope is dash ya. The slope kana amma kitaaba irratti akkuma agartan 120 taaniin 120 radikaala 3 jeesii haa akkamitti dhufe wajji handala inni ta'a ilaale kunoo. Angiliin 120 jechuun akkana jira jechuudha. Akkana jira. Wanti kun yeroo asii kee as dhufe yeroo as dhufe meeqa asii kee yeroo ni fi bakka tana dhufe 90. Yeroo asii kee as dhufe 180. Asii asitti immoo 270 kan ta'u ta'a. As keessatti immoo yeroo ni fi barbaaddee wanta kana argatte taan jechuun gama biraatiin sin over cos jechuudha. Sin over cos jechuudha. Sin harkattee cos harkatte taanaan bifa maatisii keessatti over deebistee ni harkatta. Yeroo as dhufe asiinis kophaa ammas deebi'ee 360 nu guutaa jechuudha. Yeroo as dhufe saayiniinis koosiinis yoonii fi geengaa'ee osoo geengoo yookaan gilookii kana deemaa jiru as keessa dhufe saayiniinis koosiinis taaniinis all pozitiifa jechuudha. Yeroo as keessa dhufe immoo saayiniitu pozitiifa. Yeroo as keessa dhufe taaniitu pozitiifa. Asitti immoo koosiitu pozitiifa jechuudha. Sanboodara kun akkanatti jira. 120 waan taateef 90. Sanboodara meeqa gaddabra 30 gaddabra akkana jechuudha. 30 gaddabra jechuudha asiin akkana dhufa. San boodarra erga akkana dhufe boodarra hanqinni asiin hanga gaddabre 30 kana fe kun 60 jechuudha. San boodarra hanqa asiin itti gaddabre kana barbaadanna. Hanqi asiin inni gad hafe yookaan hanqate guutuudhaaf as guutuudhaaf 180 guutuu hanqate kun 60 waan ta'eef kana fudhanna. Osoo bakka tana ta'e immoo hanqa inni asiin gaddabre fudhanna. Asiin immoo hanqa sila as guutuu hafe sanii kun ammoo hanqa inni ol dabre kana kan fudhannu ta'a jechuudha. Kun ammoo 60 saayinii 60 koosii 60 akkamitti akka barbaadan nu hordofa. Kunoo 30 0 30 saayinii barbaadu jira. 30 45 60 90 haa jennuuni. Yeroo saayinii barbaadu jiru 0 takka 2 3 4 jechuudha. 3 kuni 4 saayinii 30 kana waan taateef hundi isaaniitiifuu over 4 over 4 over 4 over 4 all is what under radical erga goonee boodarra radikaala jalaa kan baasnu ta'a. Kun radikaala jalaa saayinii 30 meeqaan ba'a 1 over 2 dhaan ba'a jechuudha. Dhaabbataadhaan ni beeytanilleedha. Garuu immoo qabatamaan akkanatti
osoo check gootanii natti tola. Akkanatti kan baastan ta'a. Natural leaves, social leaves ni fayyada. Keessaafuu dubartoonni seera kana osoo hordoftan baay'ee dasna jaa. Saayiniin isaa 60 barbaadu jira. Saayinii waan overtuu miti. Kan 60 barbaadu jira. 4 meeqaan baatii 2 baatii raadikaala 3 jalaan baatu raadikaal 3 over 2 ta'a jechuudha saayiniin isaati. Koosii isaa ammas yeroo barbaadnu cos of 60 is equals to 0, 30, 45, 60, 90 erga goonee boodarra 0 duraan asirraa achi goone san amma immoo kam asirraa achi goona asirraa as goona 0 takka 2 3 4 goona jechuudha. Erga kana goonee boodarra over 4 over 4 over 4 over 4 over 4 kanaafuu wanni taaniin 90 undefined itti ta'eef kana jechuudha. Kana jechuudha. San boodarra kan 60 barbaadna kan 60 ammoo raadikaala yeroo wajjin 1 over 4 dha. 1 over 4 1 over 2 dhaan baati koosiin isaati tan is equals to sin over cosii dha. Erga sin over cosii goonee boodarra saayinii raadikaal 3 over 2 arganne over 1 over 2 godhanna ammas deebine kana akkuma jirutti yeroo himni kana kun isin dhufe kana gubbarra akkuma jiru dhistanii times gootanii bakka kanatti immoo 1 over 2 ture 2 over 1 gootanii jechuudha. By 2 is wal'aamsiti raadikaal 3 ta'a. Erga raadikaal 3 nu dhufe boodarra immoo wantiin keenya immoo second quartile dha jechuudha. Quartile is first quartile is all tan sin and the cos is positive. Second quartile is only sin is positive. Third quartile is only tan is positive. Fourth quartile is only cos is positive. Therefore second quartile keessatti yeroo taanii barbaanne negative qaba jechuudha. Negative itti goona jechuudha. Kanaafuu under radical of minus under radical of 3 kanaaf kan ta'e ta'a jechuudha. Example sadaffaan if the slope of the line is 1 then the angle of inclination is 45. Kana yeroo jennu 45 jaa 45 wanta kanarratti kan akkana gaggeeffame yeroo ta'u asiin dhufee walakkaa kanaati jechuudha. Yoo buute 90 ture garuu yeroo asiin dhufe hanqa ol dabreen isin jee akkuma isinitti hime kunis hanqa ol dabre kun ammoo hanqa inni as gattu hafee kunis akkasuma kanaafi kun zasseem kanaafi kun zasseemidha jechuudha. San boodara 45 dha 45 akkuma isin jee reefu saayinii akkam itti barbaadan sanii erga barbaadan ammoo 0 30 45 saayinii 0 1 2 dha over 4 over 4 erga goone wada kana raadikaala yeroo galchine raadikaal 2 over 2 dhufa jechuudha. Cosис erga wanta goone zasseemi dhufa raadikaal 2 over 2 over raadikaal 2 over 2 erga goone boodara kana akkuma jirutti kan dhiisnu ta'a. San boodara kana ammoo iddoo wal jijjiirru 2 over radical 2 dhufa radical 2 by radical 2 by 2 erga dhaamsine boodara 1 dhufa jechuudha. 1 ammoo positive because first quartile is always positive akkuma isiniin jee jechuudha. Yeroo gaddabarru angle of between two intersection lines L1 and L2 is defined to the angle beta measure this counterclockwise from L1 to L2 length L1 to L2 dheerina tokkoo fi lama jidduu jiru hanga naannoo sun yoonii fi beettaadhaan kawantii ta'u taate angliin isaan jidduu jiru sun wantiidhaan clockwise-dhaan kan safaramu ta'a. Nootii ibsa itti godhadhaadha kana question yoo jiraatte kan dalaynu ta'a. Maal jetti? Given point is P 2 3 Q is -41 C is 24 D is 65. Find the tangent of the angle between the line passes through PQ tangent line PQ and a line pass through CD is measured as a pass through PQ and PQ and CD. Kanaafi kun wajji deemanii kanaafi kunis wajji kan deeman ta'a jechuudha. PQ yeroo barbaadnu 2 3 -4 1 dha. 1 minus jirti 1 minus 3 y2 y1 is 3 dha over -4 dha kun -4 x y1 ammoo -2 dha -2 is equals to -2 over -6 is equals to -2 over -2 over -6 -2 over -6 by 2 is 1 by 2 is 3 equal to 1 over 3 kan ta'u ta'a jechuudha. Kun maali? PQ dha jechuudha. M dha slope M dha slope M ti. Kana ammoo PQ nu kanne amma CD nu je CD ammoo CD 24 65 dha 465 dha 5 minus 4 over 6 minus 2 equal to 1 over 4 kun 1 over 4 nu dhufe jira erga kun 1 over 4 nu dhufe immoo
ammas khaanis barbaadu deemna tokkicha kana yoo dalaynee ni gaa jechuudha erga tokkicha kana dalaynee ni gaa khaan maal nu dhufe 2 over 3 nu dhufe kun ammoo 1 over 4 nu dhufe to khaan 1 over 4 khaan 1 over 3 nu dhufe kana booda taan of beta isaanii yeroo barbaannu formula agartan kana kanneen nu ta'a jechuudha kana yommuu ta'u m1 keenya 1 over 3 dha m2 keenya ammoo 1 over 4 dha ittiin inni kan wajjin halaallu ta'a jechuudha 1 over 4 minus 1 over 3 over 1 plus 1 over 4 times 1 over 3 ta'a jechuudha kana lamaan hawaataa isaanii yookaan criss crossii baay'istee erga baay'istee booda immoo kajalaa wanti godhus ni dandeessa 4 baay'isuu 3 12 12 nama 4 fi 3 irrisuu 12 nama 3 fi 4 irra kana yeroo waliin baay'istee immoo 1 plus 1 over 12 dha waqxani ta'a kana ammoo maal ta'a minus 1 over 12 ta'u minus 1 over 12 ta'a kun ammoo takka jalaa takka qabdi 12 ida'uu takka irra 12 ta'a sanboota irra dhufee akka kan jalqabaa akkuma jirutti asuma haa ta'u taayimsii godhannee kajala jiru gubbarra xolaa baasnu kajalaa kun 13 kun jalarra kan dhufu ta'a sanboota irra 12 ni damti waqxani ta'a negatiifa takka irra 12 ta'a jechuudha taanjettiin maali p of q dha c of d and p of q and c of d kan jiru isin kan dalaydan ta'a kan kanaa kan dalayne ta'a nuti immoo p of q and c of d dalayne isin ammoo p of q of c of d kan jiru kana laayinii isaa akkuma barbaadne kana barbaaddanii questionii biraas dalaguu dandeessanii jechuudha kana halaallu exercise 3.1 kana halaallu we write down the equation of the line equation erma gadii kana dalagii jaa passes through minus 6,2 and has a slope is 4 jaa equation of a line yeroo dalaynu maal jenne y equal to m into x minus x1 plus y1 akkuma jenne m keenya 4 nu kennee jira y equal to 4 into x minus x1 keenya maali minus 6 dha minus plus y wal gootuudhaaf 6 plus 2 ta'a jechuudha y equal to 4x plus 4 times 16 24 into 24 plus 2 y equal to maal ta'a y equal to 4x plus 26 ta'a jechuudha equation of a line kanaa jechuudha kanarraa fakkeenyaaf osoo kanarraa slope isaatii fi y intercept isaa nu gaafate y intercept is equals to 26 y intercept is equals to 26 m is equals to 4 akkanatti kan baasnu ta'a jechuudha b adalaynu passes through 60,6 and minus 1,7 60,6 and minus 1,7 jaa m haa barbaannu m yookaan slope yeroo barbaannu y2 minus y1 ammoo 6 dha 6 over x2 1 dha minus 6 kan ta'u ta'a kun ammoo 1 dha over minus 7 m is equals to 1 over minus 7 dhufee jira sanboota irra slope m1t equation of a line erga yeroo barreessinu y is equals to m into x minus x1 plus y1 kan ta'u ta'a jechuudha y minus 1 over 7 into x minus 6 plus 6 kan ta'u ta'a a equal to jenneni minus 1 over 7 plus 6 over 7 plus 6 yeroo goonu kun over 1 if jalaa qabdi sanboota irra y equal to ennaan minus 1 over 7 x plus 6 plus 6 over 7 plus 6 ja over 1 dha kana 7 divided by 1 is 7 divided by 1 is 7 times 6 immoo kami baay'istanii lakkoomsa 10 gad jiru akkana takka kan baay'istan isiniif ni maachu 7 equal to 10 guutuudhaaf 3 tafe 7 10 guutuuf 3 tafe 6 immoo 4 tafe 4 baay'ee 3 12 lama goonetti akka qabna 3 irrisuu 6 irrisuu feetu kanarraa kana irrista 3 takkitti hojii 4 42 ta'a jechuudha 42 kun 42 ta'a sanboota irra kana irratti jaana 42 irratti 48 akkam nu ta'a 48 irra 7 ta'a jechuudha 48 irra 7 ta'a y equal to minus 1 over 7 x plus 48 over 7 or 7y equal to minus x plus 48 or 7y plus x equal to 48 ta'a jechuudha gaafii siis ni dalaynamu gaafii tabra de hundaa jira de kana hundaa jira
gaafuma armaan gaditti afaan kanarraa dalaynee kan gaddabarru ta'a. Gaafii lammaffaan find the tangent of angle between the line. Find the tangent of the line between the line jaa. Equationii kanarraa maal hubanna? M1 fi M2 baasna jechuudha. Equationii kanarraa slope equationii kanaa kophaa kun equationii kanaatis haa barbaannu yeroo barbaannu kana x y1 is equals to minus 3x plus 2 jaa equationii kana yeroo akkuma agarru kanatti slope ammoo lakkoomsa x maddii taa'u jiru kana jechuudha. Slope M1 equal to minus 3 dha jechuudha. M2 ammoo equationuma lammaffaa kana kan as x maddii jiru maali meeqa minus 1 dha jechuudha. Kana ammoo yeroo maal nun jee tangent angle jeem tangent angle equal to M1 M2 minus M1 over 1 plus M1 times M2. Formulaan kanaan kan dalaynu ta'a. Kana qabaddu M2 keenya minus 1 dha. Minus 1 minus into minus 3 over 1 plus minus 1 times minus 3 equal to minus 1 plus 3 over 1 plus 3 equal to 2 over 4 equal to 1 over 2. Tangent of line 1 over 2 ta'a jechuudha. B's haa dalaynu. B's yommuu dalaynu B kana yommuu dalaynu akkana jira. Y kophaatti baafachuu deemna. 3x minus y minus 2 jaa. 3x minus y minus 2 jaa. Yoo feene y uma kana jalaachi dabarsine y equal to 3x minus 2 yoo kan jennu taate M1 equal to maaltu x maddiidha lakkoomsa meeqa lakkoomsa 3 jira. Equation of lammaffaa kana ammoo 4x minus y minus 6 jaa. Kana y maddii achi dabarsii y bichaa baasii yoo feete kaanis biraa dabarsii sanboota negatiif hambaa baay'isii rakkoon qabu. Y is equals to 4x minus 6 dha. X bira meeqa jira 4 jira. M2 is equals to 4 dha. M1 is 3 dha. Jalaa inni kan dalaynu taataan jette of line M2 4 denne 4 minus 3 over 1 plus 4 times 3 equal to 1 over 12 ta'a jechuudha. Equation of tangent line equation B kana tangent line akkuma agartan kana wajjin kan dalayne ta'a jechuudha. Gaafii sadaffaan ammoo maal jetti determine B so the line with equation is 5x plus by minus 6 equal to 0 parallel to the line is equation. Maal isinin jee akkuma nama reefuu isiniti hime equation of line yoo parallelii ta'e maal jee M1 equal to M2. Amma maal barbaadda B barbaaduu deemta. Equation A kana handalaynu isinitti dheeressu 5x plus by kan namaa kana jira by minus 6 equal to 0. By equal to minus 5x plus 6 equal to 5x akkana dhufa over B. Sanboota kan x maddii jiru B dhaamti kun over B dha. Kan x maddii jiru minus 5 over B dha. Equation of M1 jechuudha. M1 dha. Slope M1 dha ammoo minus 5 over B akkuma agartan kana. Slope M2 dha ammoo kan M2 jechuun equation lammaffaan kan name kana akkuma inni jiru kana yeroo fudhannu M2 kan namee jira ififu 4 over 7 x jaa x maddii kan jiru 4 over 7 dha jechuudha. 4 over 7 dha. Sanboota irra equation kana parallel A kana yeroo barbaannu B barbaadaa waan nun jeefu minus 5 over B equal to ennaan equal to at 4 over 7 criss cross yeroo goone 4B jalaa isin yaaqu minus 5 over B equal to 4 over 7 criss cross yeroo goone minus 35 equal to 4B. B barbaadu deemna over 4 over 4 B equal to minus 35 over 4 ta'a jechuun equation of parallelidhaa fi perpendicularidhaaf ammoo equation of perpendicular general formula L1 and L2 M1 times M2 equal to minus 1 ta'a jechuun. Kanaafuu kana M1 kan armoolii kana akkuma agartan meeqa arganne kan asii kana meeqa arganne minus 5 over B arganne kan M1 dha. M2 kanas yeroo nuuf ilaallu equation takkuma akkam goona kun over 4 over minus 5 over B times 4 over 7 equal to minus 1 goona jechuun. Erga is equals to minus 1 goone kana asitti yeroo waliin baay'isnu minus 20 over 7B equal to minus 1 criss cross yeroo goonu minus 20 equal to minus 7B over minus 7 over minus 7 minus 7 minus 7 minus by minus B is equals to
20 over 7 equation bidaf perpendicular kan jawab b equals to 20 over 7 equation kana finne jirra jechuudha. Equation kana finne jirra. Isin qajeelcha barsiisaa ilaaluu dandeessanii uma rakkoon qabu gaafiin dogongorra jirtus dhiifama naa godhaa isiniin jecha akka dogongorra uumames dhiifama nu gootaniituma jarjaraan dalagu jirra waan ta'eef boqonnaan dedheerataa kabiraatis osoo gaafuma bichaarra fiinee gaafii jajjabaattuu raata dalaynenneeti uma rakkoon qabu isiniin jecha. A care of rental company leases to automobiles for charges 20 per day. Guyyatti makiinaan kaampaaniidha. Gaaza meeqa qarshii meeqaanii guyyatti qarshii 20 ammas deebi'ee yoggoo xiqqishoo kiiloomeetira yoggoo deemee qarshii 2 itti bita. Ammas questioning of birrii maal kana distance of x fageenyi inni deeme kun x yoo kan jennu taate drives of carries less than for 5 days. Guyyaa 5 gaditti questioning kana jaa kun ammoo gama takkaan aptitudeidha. Yeroo gaa wanta kana yeroo barreessinu equation of line dha yeroo barreessinu y equal to guyyaa meeqatti guyyaa 5tti jechuun 5x plus 20 birri kun qallaanidha kan barreessinu ta'a jechuun 3.1.2 distance between point and the line of the coordinate plane. Definition of 3.3 suppose a line L1 a point x1 x y if p does not lie on L we define accommodative sama distance d from p to fageenya d irraa gara p to p fageenya d irraa gara p irraa ammas gara L dha as perpendicular distance kun waliif faallaa kan ta'e jechuudha. Kan equation irraa argatte san perpendicular distance sanii argate p and L if p is on L the distance is taken to be 0 let L is equals to x plus by plus c is equals to 0. A, b and c all are non-zero. A, b and c is lakkoomsi asumatti jiru constant numbering kun 0 dhaan ala ta'uu qaba. To find the distance from origin of the line ax plus by plus c is equals to 0 can do the following. Seera mangadii kana hordofta jaa. Ax plus by plus c is equals to 0 ONP amma ONP odaan ke n ramas hanga p dha yeroo barbaannu akkamii barbaanna cos of d ja cos of alpha is equals to d over op d is equals to op cos of alpha yeroo distance barbaannu jechuudha. Kun bakki tun on tunis pointii qabdi n tunis p tunis akkasuma pointii y fi x qabdi bifa saniin barbaanna jechuudha. Equation irra deemnee yoo waliin ilaallee itti tola jechuudha. Equation kana ilaallee waan kana muraasuma irraa yaannu ax plus by plus c equal to 0 by qobatan bifne by equal to minus ax minus c over b y equal to minus ac over b minus c over b minus a over b plus minus a over b is what is log y intercept namo minus c over b kana kan fudhannu ta'a jechuudha. Samboota distance from origin ax plus by plus c is equal to 0. A is different from 0, b is different from 0, and c is different from 0 is given by what? Given by absolute value of c over under radical of a square plus b square. Noti kana lallo. This is formula is true. Formula nama oli kun yom true ta yero kamit true ta yero inni sin 0 erote. In this case sin 0 erote. In this case is you get line through the origin or either yohin a is 0 b is 0 but not both a fi b bakka takkatti jechuun wanti 0 ta'uu hin danda'an because of what? Because of undefined under radical of a square plus b square bakka joo sanitti yoo a is b is yoo 0 kan ta'u taate under radical of 0 meeqan baati 0 radical 0 waan ta'eef c over under absolute value of c over 0 jechuun undefined kanaafuu hin ta'u jechuudha. We see is different from 0, a is 0, b is different from 0 goes what? Horizontal line. Will a is different from 0, b is 0 is given vertical line dha jechuudha. Kun yeroo forsi farada isinii fidanii qormaata daree irratti isin shawwadanii kana firraa ilaalaa isiniin jecha yeroonii fi n 0 yeroonii fi 0 ala ta'e ammoo b 0 ta'e vertical line dha. Yeroonii fi immoo b ammoo 0 ala n 0 dha
c nammoo 0 dhaan ala yeroonii fi iddoon tun qasilaan ayin 0 ala hun 0 ta'e b nammoo 0 ala ta'e horizontaalii dha kana hubachuu qabdanii. Find the distance of the origin kana jaa find the distance of the origin jaa kun equation sun dhalooshee kunut kana a b c 5 2 7 a b c absolute value of 7 over radical of 5 square plus minus 2 square equal to absolute value of 7 over 25 plus 4 equal to and radical of absolute value of 7 over 29 jechuun ammas meeqaan ibsama 29 hin ba'u jechuudha hin ba'u kan silaa ba'u 27 ምናምን waan kana kana ta'e show factory ta kana jechuun amma distance isaa meeqa d is equals to absolute value of 7 absolute value of isaanii baati over 29 under radical ta jechuudha. Exercise waan dhufnuuf jecha exercise bifa sirrii ta'een isin dalayna jechuudha. Translation formula work out kanaan kan itti dalaydan ta'a. Translation of x is equals to x minus h, translation of y is equals to y minus k. Equation kana kan itti dhufnu ta'a waa'ee hyperbola, parabola, ellipse, circle minaamin waan kanaan kan wal qabatan ta'a. Where h and k is represent the origin, iroonii fi the origin and the new of x new and the y new system. And x new and y new, x comma y represents the coordinate at the point x new and y new, x and the y system respectively. Ima kana yeroo barbaaddu akkamii barbaadda na wajjin ture. X kan akkuma asirratti kenname x is equals to x minus h dha. Kun ammoo originii yeroo jennu maali h comma k dha jechuudha. Kun ammoo x comma y dha. Kana yeroonii fi kun asinneenu maal ta'a 5 dha kuni x is equals to 5 minus into minus 2 ja 5 plus 2 da equal to 7 ta ka y tis yeroo barbaannu y namoo yeroo hunda lamaffarra jira akkuma beektanii minus 3 y new is equals to minus 3 minus into minus 3 is equals to 0 da jechuun ala normal gadi no akkuma agartan equation of x new and the y new system in x akkuma arganne 7 erkanne y namoo 0 erkanne 7,0 jenne kaayyenna jechuudha. New coordinate x new and the y new yeroo jennu kana hima kana jechuudha. Next we will find the distance between point h comma k and the line ax plus by plus c. Imicha kana akkami barbaanna imicha kareefu akkamiin laalaa turre kan hin qabne h comma k hin qabne under radical of c over a square plus b square jechaa turre kana ammaa kana hoo imicha ammaa kana akkamii kan jiruudha. Ammaa kana akkana ah plus bk plus c over under radical of a square plus b square kana jechuun wajji laalla. No akkuma h comma k agartan originii akkana barbaadama distance isaati. Example kana yoo halaalu taate akkana jaa h comma k minus 4,2 and the line is 2x plus 7 9y minus 3 ja kana sitti na barreessu 2x minus plus 9y minus 3 h comma k minus 4,2 ja kana ammoo yeroo funu tuun maali tuun k dha jechuudha. K dha equation kanatti yeroo neenu immoo equation kana yeroo neenu 2 times minus 4 kan jalqaba irratti tanaani plus 9 times tan lamaffarra jirtu tanaani 2 minus 3 c keenya kana over radical meeqa 2 fi 9 jechuudha. Afurii ta'u 80 takkaati jechuudha. Afurii ta'u 80 takka sanboodara kana waliin baay'isna meeqa ta'a 8 negatiifa 8 ta'a ida'uu jennaani 9 baay'isuu 2 8 ta'a irrisuu 3 jennaani 15 ta'a kanumaas walirraa guddisne 15 irrisuu 8 irra raadikaala 85 ta'a jechuudha. Sanboodara 15 irrisuu 8 7 ta'a 7 irra raadikaala 85 ta'a jechuudha. Equation kun kana ta'a walumaa galatti exercise kana haalaan isiniin jecha
find the distance. Find the distance of each of the following line from the origin. Origin irraa kan dhufe from the origin h comma k ni baasta jechuudha. Distance isaatis ni baasta. Kun walumaa galatti h comma k hin qabu. Yeroo ni fi distance barbaaddu immoo h distance d is equals to c absolute value of c over radical of a square plus b square dha. n keenya kana b keenyas kana jechuudha. c keenyas kana garuu c kun as dabra jechuudha. Absolute value of minus 10 over radical of 4 square plus minus 3 the whole square equals to absolute value of minus 10 over radical of 16 plus 9 equal to absolute value of 10 over 160 plus 9 is 25 under radical equal to 10 over 25 is 5 by 5 is 1 by 5 is 2. Distance gaafii e kana tuuta abc ja kana keessa tokko itti isinii dee tokko isinti haada leedaniin isinii ja gaafiin afarsaadhaan waan deemaa jirtu jecha gaafis afarsaadhaan ofnee boqonnaa akkam yoo akkam guddate boqonnaan takka unit 5 ifaadha. Unit 5 ifaa paartii 7-8 faratti isa kanurraa dhumutti akka achillee ga'uu dandeenyutti oofuu qabna. A dalaynee jira b fi c keessa c isinii haada leeynu c isinii haada lagu 3x minus y minus 7 formula akkuma jee absolute value of c over radical of a square plus b square equal to c mega minus 7 ida absolute value of minus 7 over radical of a square in 3 ida 3 square plus 1 whole square equal to absolute value of 7 over 9 plus 1 7 over radical of 10 or 7 over radical of 10 or what or 7 radical of 10 over 10. Is this true? This is true. This is equal or equal. Kana jechuudha. Gaafii lammaffattiin haa dabarru. Gaafii lammaffaan find the distance from each of the following is a line ja. Kun maal qaba h comma k dha wajjin a b c ja. a b c keessa takka isinii dalayna. a b c keessa takka isinii dalayna. a b c keessa abbaa takka dhiisne lama isinii haa dalaynu. Reefuu a fi c dalagaa amma immoo a fi b dalagaa jechuudha. a maal ja 5x plus 4y minus 3 and minus 3 comma minus 2 ja akkana kan dalaynu hotaa kun 5 times minus 3 plus 4 times 2 minus 3 over radical of 5 the whole square plus 4 the whole square 4 intana 5 intana minus 2 fi 3 kana fudhachuu jirra. x bira ka jiru 5 intana khoma jalqaba irraatiin baay'ista y kanas khoma y bira jiruun baay'ista kana akkuma inni yeroo irraa addista ammoo over radical gootu kana ammoo lakkoofsa x fi y bira jiru kana square godhatta jechuudha. Equal to absolute value of 3 times 5 is minus 1 5 plus 4 times 2 is 8 minus 3 8 minus 3 5 minus 10 minus 10 over radical of what 25 plus 160 25 plus 160 11 1 41 equal to absolute value of 10 over radical of 41 10 over radical of 41 asumaanu qajeelcha seentanii akka laaltan dogongora akka qabus dogongora akkana wanti kun akka tanamee bakka irra deebii jettanis irraan isinii deebi'a waan barbaadan isinii ajjala fiiziksii jettanii keemistrii jettanii isinii dalaguu dandeenya. Garuu viiyuun keessa yoo kan dadhabaa viiyuu kan hin qabne taatu hamilee nama cabsaa itti fufuuf illee hin danda'amu. Yoonii fi kallattiin itti isin dalaguu jiru yookaan kwaalitiin isin wanti ijeellee hanqa dandeenyutti appiillee isin irraa jijjiirree wanti jechuun nurraa nafu or gaafitti yeroo deemnu or kan akkam goona lachuutu boozar waat radical of 41 yeroo baay'isne maal dhufa kun radical walirraa cabsee tokko ta'a. 41 ogoo wal baay'ise maal kanna 41 radical kana walirraa cabseeti 41 kana ka gubbaa kun ammoo 10 radical of 41 over 41 dhufa jechuu yookaan kana lachuutu ni ta'a boozar tiru. A dalaynee jira b dalaynaa jechuu amma 2 times 4 tuun x birarti kunis x axis ka jalqabaraati kana kanaan baay'ista 0 tana kanaan baay'ista sanboota kana irraa hir'ista radikaala sana ammoo lakkoomsa 0 kun 2 square goota iddoo ittiin lakkoomsa kun 3 negative 3 square gootee dalayda yeroo akka dalaynu 4 times 2 plus 0 times minus 3 minus 2
tun 0 ta'a over radical of 2 square plus minus 3 square equals to 80 minus 2. 80 minus 2 over radical of 4 plus 9 equal to 6. Absolute value of 6 over radical of 1/3 equal to 6 over 1/3 or times radical 1/3 times radical 1/3. Maaliif baay'isaa yoo ta'e hundoo walii wanti yoo ta'e akkuma ta'a. Garuu kun radical 1/3 fi 1/3 yoo ol baay'ise sila 1/3 fi 1/3 no ol baay'ise dhibba wayii kannaami. Sun ammoo dhibbaa fi 69 natti fakkaata. 13 fi 13 yeroo waliin baay'istan akkamitti akka baay'istan laalaa hunoo. Ijoollee dubartootaatiif baay'inaan gaarii jeetee kanas dalagaa jiru. 3 times 3 9 3 baay'isuu takka ammoo 3 kana kanaan oguu baay'isne immoo 3 jala keenyatti tanaan oguu baay'isne takkaas keenya 9 gabbuutii 3 fi 3 6 takka 169 oguu waliin baay'isne meeqa ta'a raadikaala yaalaa akkasitti 13 ba'a. Sanboota raadikaala 13 6 raadikaala 13 irra raadikaalli hin jiru 13 ta'a jechuudha. Asumarratti shaayibban keessanii fi sheer godhaa isin jecha akka nu jajjabeessitan isiniif dhaamna. Kun paartii jalqabaati. Paartii 2 ammoo kunoo akkuma agartan conic section yookaan exercise 3.4 akkasitti deemnee dalagaa wanti boonu ta'a. Unitiin kanarraa paartii 1dha. Nagaan nu tura. Kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education isiniin jecha dhaamsa isiniin dhaamnu kanuma. Yoo viiyuun keessan xiqqaate hamileen nu cabaa namaafis sheer gootanii isinis akka subscribe gootan isiniin jennaa. 12 itti fufna eegallee jirra. Saabjektii barbaadan koomentii irratti yaadanuu kanna. Telegiraamii keenya immoo liinkii jala isiniif keenya jirra. Seenaatii telegiraamii keenyaan PDF garagaraa waan jiru guutumaa guututti achiin hordofaa isiniin jenna. Nagaatti.